ummata darrabsiisan kottee maalonni yesuun doongora haguuga waan namni siin jechuun barbaanne namaan hin jedhina. Herreedhaa baatee abii guddinni haa jiru jabinni isaa maaloo naan jette waa diige waraana diige paartii diige dinagdee biyyattii diige amma immoo mana hiyyeessaa diiguuti. Waan ajaa'ibaa isinii qabna. Sa'aa muraasa dura biyyarraa bilbilameeti bakka ummata Kolaraadoo argametti kabaja ummata Koloraadoofis kabaja ummata Oromoofis kitaaba kana birrii 1,000 warra Koloraadotitti na dabalaa jechuun doolaara 1,000 warra Koloraadotitti na dabalaa jechuun hoogganaan bilxiginnaa duraanii ka amma mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'aa kitaaba birrii 1,000 maqaadhaaf dhaaddannoodhaaf qofa oduu hin taane maallaqni galii ta'ee koreetti agarsiisee jira. Taayyee Danda'aa ministeer deetaan dhimma nageenyaa duraanii hoogganaan biiroo adda addaa keessatti bilxiginnaa jalatti dalagaa ture hidhamee dhiyeenya kan mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'aa doolaara 1,000 isaanillee bakka rabbi si deebisee dhiqaa. Maal jetta? Amiin. Waan jenna. Obbo Taayyeen bakka rabbiidhaan isin baasennaan. Obbo Taayyee bakka miseensummaa Denver Kolaraadoo fudhattan jennaan. Obbo Taayyee Obbo Taayyee warri Denver Kolaraadoo rispoonsara isinii erginee qubataa magaalaa Denver isin goona jennaan. Obbo Taayyee bakka rabbiin qabsoo qeerrootti isin make jennaan. Obbo Taayyee bakka rabbiin qabsoo Jawaar Muhammadii walii isin araarse jennaan. Haya. Obbo Taayyee Obbo Taayyee kennaan dhageenne akkana yes Obbo Taayyee kaleessa waan isin girrisaan nun jettan saniin beeknaa bakka rabbi girrisaa ajiji isinidha jennaan. Galatoomaa jennaani haadha seenan dalagamaa jira hawaasa keenya. Hamilee Jawaar Muhammad gara waltajjii hamilee inshaAllah. Hedduu galatoomaa hawaasa keenya. Haala biyya sanii hubachiisuudhaan jira. Namni keenya hubataa biyyi uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Warri hagammaan hubatiin kan eegate viidiyoolee baay'ee turan agartee jirtan. Biyya san keessatti yeroo ammatti rakkoo diinagdee hama jira. Rakkoo nageenyaa hama jira. Rakkooleen lamaan tunis bu'aa dogongora takkaa'u karaa jallataa Abiyyi fi murni isa wajjin jiru bara 2018 irraa kaasanii fudhatanii jechuudha. Osoo itti wayii waan quba qabdanii osoo kadhannu biitii tun gara sirna abbaa irratti deemuu hin dandeessu. Biitii tun karaa dimookiraasii ce'uudha qabdi. Uummanni keenya waggaa 50 oliif kan qabsaa'e sirna abbaa irree alagaa buusee sirna abbaa irree ofii kaasuudhaaf tolchuudhaaf miti. Uummanni kun gateettii sirna abbaa irree ittiin baadhatu hin qabu. Kanaaf falli Oromootiifis ta'e sabaaf sablammoota akkasumas biyya Itoophiyaatiifis ta'e ollaa keenya malu karaa dimookiraasii ce'uudha jennee yeroo waannu isin tiyoorii malee waan qabatamaan beektan Oromoonis ta'e
namni uummanni Itoophiyaa yoo cafaqan malee demokraasii fi nagaan buluun barbaadu nutu isinii beeka humna qabna jedhanii karaa fudhatan maal galchu dur Oromiyaa keessa mormiin itti ka'e fincilli itti ka'e qeerroon baaddatee hangoorra isaan baase sun qawwee qabatee bosona galee jechuudha. Mormii qeerroon hangoorraa baase sunis qawwee qabatee itti deebi'e Tigraay lollee gale. Warri isaan buuza baafatanii nus warra Tigraay cabsaa turan sun immoo marsaa isaa eeggatee lolatti seenee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti naannoleen sadeen biyyattii piraaktikalii haala qabatamaadhaan sirna mootummaa san keessa jiran. Diinagdeen biyyattii bara 2018 yeroo murni ammaa kun aangoo qabatu doolaarri tokko biriitiin tokko ture. Har'a egaa keessa guyyaan jijjiiru jiraatti 153 jiraatu. Namni kanaan boonu yoo jiraate fayyaan qabu. Xiqqaanaa qabna jechuudha. Biyya fayyaa jirtu ormarraa fuuneeti daaraa godheen jechuudha. Kana kurlaan lawaan sheefu. Maal viidiyoo sabbani waan namoonni na argan keessa haala diinagdee biyya sanii. Bobaan qarshii 101 seena officially. Ati bobaan gara qarshii kudha wayii ture gaafa jarri kun godhu. Har'a 101 bobaan hin jiru mootummaan akkasii kaayetu jechuudha. 200 namni dhabee taaksiin bifa kanaan guyyaa 4 guyyaa 5. Dur gubboo biyyatti gubboo mana murtiitiif daanyaan akkasiin gallakkisu kan dhitan. Har'a gaasa guuttachuudhaaf gubboo kan qabdu. Bobaa guuttachuudhaaf mallaqa guuttachuudhaaf kaadreedhaaf milishaadhaaf kaabineedhaaf gubboo kan dhitee bifa kanaan deemamaa jechuudha. Kun haala hedduu nama gaddisiisu gama diinagdeetiin kan jiru ummata kana waanuma hiyyoomsuudhaa itti ergaman fakkaata. Waan kalee barreessu yoo ilaaltan waggaa lamaan har'aa yaada maraatutti akka fidan kunis maali? Qamadii biyya ala erginaa jedhan. Qamadii ala ergina jedhanii waa lama godhan. Tokkoffaa lafa qamadii baaftuuf hin baafnes akka waan isaan uummata kanarra beekanii Harargee dhaqanii uummata jimaa silaa gurguratu raammisanii qamadii faajjeessan. Gara Awaashan ni beektan gara Maqii kana naannoon sun kuduraa fuduraan beekamu shunkurtiidhaan kaarotiin dinnichaan kanaan beekamu. Uummata dirqisiisanii milishaan irra dhaabattee akka qamadii facaasu godhan. Facaaseen yoo tosanii dhiisanii hoo mee rabbii jaanii beektanii dachee hektaara tokko irratti qamadii fi shunkurtii wal qixa miti bu'aan inni mul'isu. Sankoo osoo hin ta'in galteen seenuu laafaa miti. Namni boba'aa bitee jenereetaraan bishaan baasee masnoo hojjetee qamadii isa baasu naannoo sanitti. This is basics. Ikoonomistii ta'uun hin barbaachisu. Uummataan dirqanii qamadii facaasan. Gaafastuu yersan. Oomishni hoggaa ga'u gatii itti murteessan. Gatii magaalaa osoo hin ta'in gatii mootummaadha. Gatiin magaalaa 5,000 yoo jiru 3,200tti muranii irraa fuudhan. Dirqisiisanii irra deemanii jechuudha. Alergii boona jedhanii muummichi ministeeraas pirezidantiis gabbeetii dhaadatanii geeraran. Naayiroobiin ture icciitii qubaan qaban ture. Maal goote beektaa yoo naggaadeen qamadii kana Arsii Baalee Shawaa keessaa bitaniituma hanga tokko Moyyaalee geessanii akka waan Keeniyaa dhaqee karaa dhoofisanii olma deebisanii hawaasatti 5,000 6,700 gurguratan. Eenyu kasaare qonnaan bulaa. These are the dire consequences for the country. Maaltu uumame Maqiitti fakkeenyaaf. Uummanni waan kasaareef marsaa itti haadu gatii garii dhiisee biraa yaada. Warri achi deemuu hin dandeenye hoo taataaqii fi milishaa kana biraa gurguraa jecha ijoollee waraana bilisummaa Oromoo fidee achi galfate. Wanni Maqii fi naannawni sun lolli akkanatti hiiteeffamu kanaan wal qabataa jechuudha. Namni silaasanii jiru qamadii kuntaalli takka biyya alaatti hin argamne ni kijibanii. Kuntaalli takka hundi deebi'ee dhufe. Sababa naannoo Maqiititti shunkurtiin akkam facaafan dhoorganii qamadii facaasaniif Faasikaa Dabre maal godhan beektanii shunkurtii eessaa fidan? Taanzaaniyaa irraa fidan. Can you believe this?
qamadii rakkoon qamadii biyya keessa osoo jiru biyya alaatii osoo galchaa jiran biyya alaa ergina jedhanii uummata loogisanii akka waan gaariitti immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee baatee shunkurtii Taanzaaniyaa irraa finnee jira. So waliigala diinagdee biyyattii cinaa lolli daaraa godhe. Cinaa biliclicii beeta mangistii fi mana shishaa fakkaatu kana irratti dalaga. Kan raafee'oo bifa kanaan qonnaan bulaa kasaasaa deemaa jira jechuudha. Namni keenya gama diinagdeetiin dukkaa'e isin daasporaan ni beektan. Dur $100 yoo namaa ergitan hangam takka maatii akka tajaajilu. Har'a $1,100 hin ga'u. Maaliif qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessaa ka Ameerikaa caalee yeroo ammaatti. Namni keenya haala hedduu hamaa keessa jira jechuudha. Kun osoo ga'ee fi gaarii namni keenya. Barana gibira parsantii 300 hanga 1,000 dabala. San osoo hin ta'in saamicha maqaa adda addaatiin uummata kana saamaa deemaa jiran jechuudha. Osoo kanaan raafee'oo namni keenya bahee qotachuu hin danda'u. Bahee qotachuu hin danda'u. Abbuma fedhetti akka fedhetti ajjeesa. Viidiyooleen eeggata uumama taasisu kun bar wanti xiqqoodha. Har'a Oromiyaa keessattuu wanni hundummoo irra caalatti Oromiyaa irratti mul'ifatamee dalagaa beektan. Fakkeenya qamadii namaree muslimiin Oromiyaa malee imaammanni qamadii dirqisiisanii qonnaan bulaa irraa fuudhu Oromiyaa malee jiru. Kanama ajjeesuu kunoo. Nama tokko yoo taataaqii tokko waa kafaluu hin fuudheen shan ijanii mataa keessa dheera. Ni jeesa. Akkuma agartan kanatti. Kabiraa ka biyya miidhaa jiru waan koriidoor jaliitiin deeman kana. Magaalaa xixiqqoo Nibraa lama qabdu irratti daakanii magaalaa hunda daaraa godhan. So galantu what is the mission for these people? Opinion dur abaaru sun baru fayyaa qabdi. Opinion dur abaaru wayyaaneetu ergataa maa ergamtanii jechaa tureemi. Amma jara ammaa kana sheeyxaanatu ergatu. Kadura wayyaaneetu ergata jara ammaa warra jirtu kana sheeyxaanatu ergatu jira malee they are so distractive. Kanaaf haalli kun tokko uummata keenya kasaaraa diinagdeetii fi humna namaa hamaa keessa galchaa jira. Namni dargaggeeyyiitu kumaatamaan karaa biyya arabaa deemaa bishaan keessa dhumaa jira. Liibiyaa irratti akka gabraatti gurguramaa jira. Kun uummanni keenya kallattiidhaan akka dhumu, akka baqatu, akka abdii kutatu godha. Gara biraatiin immoo nuti mootummaa Oromoo ta'anii Oromoo keessa dhoofatanii miidhaan saboota biraarra geessan jibbi ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu carraa banaa jira jechuudha. Kanaaf haalli kun kana caalaa itti fufuu hin qabu, itti fufuullee hin danda'u. Kana itti seenee gorsuudhaan, itti hasaasuudhaan, itti waywaachuudhaan yaaliin waggoota sadan dabre goone inumaahu akka sodaatitti, akka abdii kutachuutitti, akka dhageettii dhabuutitti, akka waan kasaaraan poolitikaa nurra ga'eetitti, akka waan hidhaan nu kolaafteetitti. Hidhaan kolaasuma dhiiraati malee kan dhiira kolaastu miti. Akkasitti fudhata. Daytuu keessas naayee miti. Kun Oromoon hidhaanis ajjeechaanis hin jiilchu maqaa isaatiinis isa gama tokkoon ajjeesa maqaa isaallee gabaa irratti ajjeesuu hayyamuu hin qabu jennee jijjiiramni kun qabsoon kun bakka gahuu qaba jennee mari'annee deemaa jira. Akka duritti qeerroo daandii irraatii fi diyaaspoora qofarratti mirkanne. Deeggarsa jechaan ture Itoophiyaa dur fagoo irraa ilaalaa ture. Biyya galeen itti dhiyaadhee tuttuqee ilaale. Hidhamee macaroo keessaa isii ol ilaale. Itoophiyaa macaroo keessaa is ijaarree jirra. Humna macaroo isii keessaa ijaarree jirra. Cinaa isiitis ijaarree jirra. Fagoo irraa ijaarree jirra. Sirnicha keessatti ijaarree jirra. Dippiloomaasii hojii barbaachisaa hojjannee jirra. Hamma dandeenyetti murtii guddaan kan Rabbiiti. Rabbii gaditti garuu salphina uummanni keenya keessa kufee jiru kana gadadoof caba uummanni keenya keessa galee jiru kana yeroo gabaabaatti ollaanuudhaaf yeroo gabaabaatti karatti galchine
ummanni keenya kabaja maqaa isaa malu qe'ee isaarratti nagaa akka argatu ollaa isaarratti wal kabajee mirga walii kabajee dantaasii ofii eegsifatee ka ormaa eegsise Oromiyaa irratti ifiin bulchee sadarkaa Itoophiyaatti uummattoota biraatiin wal kabajaaf wal jaalalaan wal naadhaan sirna federaalawaa dimokiraatawaa haqa uummattoota hundaa eegsisu biyyoota ollaa wajjin nagaan jiraatu jaaluudhaaf martifannee sakkii keenya jabaafannee kaanee jirra. Gaafiin kiyya dura osoo mootummaan kun hadda kufee qaamni aangoo to'atee biyya bulchuuf qophaa'ee jira akka Oromootti. Lama uummata biyya keessa jiruuf yeroo ammaa kanatti maal dhaamtaa fi maal gochuu qabanii maal jettan jechuu barbaade. Abdii guddaan ati qabdu kanaan dura gaafii akkanallee gaafadheen ture. Xiqqeen jalqaba raaguu gubbaatti ijaarree turre wal ijaarree turre abdii qabnaa bakka tokko ni geenna jennee turre wanni sun abdii qeerrootiin cheenchiin dhufee ture arginee turre haa ta'u yeroo ammaa kanatti sabbira dabarree ka du'ee ka awwaalamee allaatti nyaatee baay'ee tokko ilma namaa kan yaaddessee ture haa ta'u ammatti abdii kan amanatee turte abdiin sun xiqqoo nuun turte tarsiimoo akka qabdu sun akkana kanaatiin deemna ta'e hiriiruma kaleessatti deemna moo bifa haarawaa deemna waan jedhamu kan dubbatee na gammachiisa. Mootummaa kana fiduu fi baay'ee dadhabdee investii jedhe mootummaa kun dhufuun ammoo haga hidhaa baate namicha kana deebitee hin dubbine maal dubbisuudhaan haga hidhaa baate. Lammaffaan ammoo dadhabbinnuma namicha kanaa qofa haasaa irraa ammaa gadda jabina namicha kanaa waa hagam beekte jabina namicha kanaa akkamiin maali irraa beekte. Banki akka waa'ee guutamaa fi nadhiifaa gaaftan wanni kitaaba kana barreessee tokko osoo jarri sun kana barreesse guutamaan nadhiin jaarraan Bilisambaa Gadaa Waaqa Guutuu Baaroo Tumsaa meeqa lakkoofne Baaroo Dachaasaa kunuutti osoo fuuluma shantama nu barreessanii warra akka kiyya isaan booda dhaloota sadaffarra dhufe kanaaf ni gaafate turte jechuudha. Kitaaba kana gara jalqabaarra ni gartan ani gara sabboonummaa gara qabsoo kan hin seene waa'ee jara kana dhaga'uudhaani anaa fi guutamaan aanaa tokko keessa dhalan argeen beeku abbaa keenya beekaa abbaa keenya ijoollummaan dabree kanaaf akka isaanii ta'u goota qabaachuun ijoollee jalaa dhuftu goota godha kanaaf seenaa isaanii warri beektan haa xiqqaattu haa guddattu waan xiqqoollee barreessuun barbaachisaadha. Gara saboota biraa jecha saba biraa tuqu jecha taaleen uummata dharrabsina kottee maaloo dhiyeessuun doongora haquu qaba. Waan namni siin jechuun barbaanne namaan hin jedhina saba fedhessaa ta'u maqaa inni yaamuun yaama. Nu uummata guddaa jedhama uummata baalageen uummata kabajaa qabu uummata safuu qabu. Baalageen ormaan waan rakkatee jecha uummata guddaa tokko baalagee siin qixxeessuu qabu. Keessattuu ammoo har'a gaafa amna hedduu deemne mirga hedduu hooyyeffanne biitinuu akka waan nuti bulchaa jirrutti himamtutti afaan itti rabbi yaa dubbatina waan akkasii. Yaadattanii miti maqaa biraan maqaan taane gaafa nuyi mana gamtaa akka dhukkubu waan nu dhukkubsu saba biraatiin hin jeena. Ummaan kan kaasan namni keenya kana maraan dhumaa jira. Humna hidhate kan mootummaatis kan bosonaatis dhumaa jira kun dhuga kana waatu kana ka fide Abiyyi muunni xiqqaan naannoo isaa jiru siyaasa Oromootis hubachuu dadhabuurra. Siyaasa Itoophiyaatiif addunyaa hubachuu dadhabuurra hubachuufis ta'ii dhabuurra kan ka'e. Dirree siyaasaa dhiphisanii ijoollee kalee hidhiinumtee caccabtee aangooti isaan baafte gaafa Hacaaluu ajjeefamee nu hidhamne. Cinaa hidhanii cinaa miidhanii bosona galchan. Kanaaf falli jiru maali? Sababa ijoollee kana bosona galchee furuudha. Naannoo lachuu naannoo Amaarattis, naannoo Oromiyaattis, naannoo Biraattis.
Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggan siyaasatti akka deemu gochuudha. Waggoota lamaan sadeen dabre kana Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jechuun nageenya akka dhufuuf carraaqqii guddaa goone. Kan dide marsaa sadaffaa kan dide marsaa lammaffaa sanii'uu shira guddaa kan xiqqaatee fashalsuu godhe. Ijoolleen ejjennoo yookiin immoo muuxannoo qabaachuu dhabuu dandeessi. Shira kan qabaachaa ture waliigaltee cidii tokko ni jiru. Torban sadiif nama lamaaf ta'anii gama lachuutirra marii bal'aa godhamee parsantii 95 waliigalamee ture. Dhumarratti kallattiidhaan nama lama ergee fashalsee jechuudha. Marsaa sadaffaa kan didee ijoollee adda qoqqoodeetiin galche jiru. Lafanii fakkeenyaaf ani sanyiin faan obboleeyyan isaaniitii wal lolanii walajjeessuura galuu isaanii waan gaarii jedhanii yaadu. Garuu nageenya hin fidne bakki isaan irraa deeman already waraana biraatiin dhuunfatamee jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaattis ta'ee bakka biraatti nageenya kan hin barbaanne adda durummaadha. Mootummaadha jechuudha. Abiy har'a nagaan barbaada marsaa sadaaf qophiidha yoo jedhe gaafa waan kana barreesse dippiloomaatonni Ameerikaa fi Noorweey dhaqanii turan Itoophiyaa. Hin barbaannu kan jedhe mootummaa. Har'a nan barbaadu kan yoo taate ulaan banaadha jechuudha. Saniin hubatamuu qaba. Wanni mootummaa dhiibbaa godhaa jiru, wanni mootummaa irratti fuulleeffanneef lolli gama tokkoo gadamaa jira yookiin immoo uummanni gara tokko qofaa miidhamaa jira jechuun miti. Ijoollee waraana bilisummaa Oromootis naamusa xiyyeeffachuu qabu. Maqaa uummataatiin qabsaa uummatarra miidhaan akka hin geenye. Cimsanii komaanda kontirool isaanii disipiliinii isaanii fooyyessuun dirqama komii uummatarraa ka'u kana dhaggeeffatu qabu. Fooyyeffataa deemuun dirqama jechuudha. Ultimately garuu Oromiyaa keessatti haa ta'u Itoophiyaa keessatti namni akka duudheef lolli godhamaa jiru kun karaa nagayaatiin furamuu qaba. Ana akka biyyatti Abiy kana furuu fedhii fi ammatti immoo dandeettii waan qabu natti fakkaatu. Humni harka isaa hin jiru. Osoo inni barbaadee humnoonni isaa gadi waan hayyaman natti fakkaatu haala amma deemaa jiru kanaan. Inni illee nama fedhii akkasii qabu miti. Falli ana argu jijjiirama fidanii jijjiirama san keessatti siyaasaan biyyattii dirreen siyaasaa biyyattii bal'atee wal dhibdeen biyyattii gara waltajjii siyaasaatti deebitee afaan qawweerraa gara waltajjii siyaasaatti deebitee nagaa buusutu gaarii yaadu jedhu qabu. Mootummaa yoo qophii qabdanii kun qaama qophaa'uu saniiti. Qaama qophaa'uu maal jennee qaama dura mata jaarra onneedha amansiifna sanboota miilli tarkaanfata. Hedduu shakkina akkanatti utaaltee garas deemti noonu. Kontanjensii piraanni qabna in keessatti qabna. Anamma sanii yaadduuf akka isaan hangoon warqaa baatii maal jaan kana sanii miti biraatti isa. Sanii miti. Qabsoo hangoodhaa 2018 fidnee jira. Sooba. Qabsoo aangoon sun akka uummata tajaajilu. Qabsoon sun dantaa uummata keenya kan tajaajilu. Aangoon sun tan aangoo Oromoo irraa fuudhee murna Oromoo kennu. Murna Oromoo irraa fuudhee uummata Oromoo kennuudha jechuudha qabsoo irra fuudhu. I'm not worried about the end of Abiy. It is coming. Amma feedan sodaadha, amma feedan biyya. It is coming. An Abiy boodaan Oromiyaan Itoophiyaan naannawni sun bara hamaa keessa kan seenne haalli jireenyaa haalli hawaasummaa uummata keenyaa kan amma jirurra akka fooyya'u amma ofiisee kophaan bultu wayyaatiin asurra qophaa'u sanii akka fooyya'u. Hojiin amma jiru qophaa jallaan biraa akka hin baane lammaffaa instituushinni akka jiraatu. We have to move. Stepping dura gaafa jiikuuf biyya sana diigee akka hin qufne irraa hambisu. Itti dhiibnaan diiga kufu. Suicidal. Kanaaf osoo hin diine sarjikanii bakka qabsiisuu barbaachisaa jechuudha. Waan tokko yoo eeggadhaa
nuti Itoophiyaa irratti mootummaa Oromoo hin barbaannu, mootummaa sabaaf sablammootaa barbaannu. Oromiyaa irratti Oromoon ifiin hin bulchu. Kanaan egaa hin kennu jiran. Itoophiyaa irratti immoo saboota biyyattii sanii 76 akka fedhaa ta'an isaanii wajjin haqa walii eeyne. Mootummaa Oromoo no. Mootummaa tokkoffaa mootummaa Oromoo jedhamtu Oromiyaa irratti yoo taate mootummaa Oromoon filate. Sadarkaa Oromoo tarkaanfachiisu sadarkaa Oromiyaatti. Sadarkaa Itoophiyaatti immoo mootummaa sabaaf sablammootaa namu Profeesar Mararaa Waajjoo. Hullum እንደቁመቱ ይላል ነሙ akka dhaabbii isaatti akka gumaata isaatti akka bal'ina isaatti mootummaa keessatti ifa argu jaaruudhaan akka barbaannu jechuudha. Herreedaa baatee abii guddinni haja'u maal habaasu damaraasu waggaa lamaa ol sirriitti olumate erga ni dhaabee booda walalkuun bu'aan qabu. Garuu karaa namoota jidduu jiraniiti isaanis qondaalota jiraniitis qondaalota isaa hedduun argaa ture. Dhugumatti maal fakkaataa ture lolli sun lolli hamaan Oromiyaa fi Tigraay ta'e sun haalli addunyaa sun hundi ni jijjiirase. Namni kun tani gaafa aangoo qabatu san dargaggummaa muuxannoo dhabuurraa I thought he would evolve. Hammaatee ta'e gosa lamaan darbe kanatti yaala he has increasingly deteriorated. Kanaaf ana qofa namni tokko mootummaa keessa namni tokko namni amma isa marsee jiru ministeerri jeneraalii kun hundi yookiin sodaatee ilmaan fi bulchachuu lafachi ta'a. Yookiin immoo maaltu namni akka fedhanne haa godhu irraa fayyadama jettaa malee namni tokko waan kana jettaa sun jiru. He is all by himself on his own island. Kanaaf nama akkasii wajjin yeroo isaa sun jabinni isaa maal yoonaan jette waatii waraana diige paartii diige dinagdee biyyattii diige amma immoo mana hiyyeessaatti guji. Nama taankii keessa taa'ee galchoo qabatee Kaalifoorniyaa kana fakkaate ka taankii keessa makiinaan deemaa oolu tokko saniin jee yeroo jettaniin nama keessa I've never seen anybody as distracted as this guy. Barra waan hedduu isatti waggaa nama kee ta'e nama sirraa foon kee waggaa ta'e it's just painful, you know. It's painful. I'm so ashamed. Wanni tokko callisuun yoo dubbadoonni qabu. Ollaan uummanni addunyaa kun hoogganni kun gaafa dhufe hundi maal jedha? Eessumaa kana fiddara. What's wrong with him? Namni ogaa dhufe fuudhe paarkii keessa. Namni ogaa fuudhe akka daa'ima makiinaa irra kaa'ee deemu. This is not statesmanship. Biyya gaaga'ama guddoo qabdu akkanaa kana dhiisiiti. Biyya tottolfamte akka Noorweeyu osoo ongorra teesse tapha daa'imaa tapha ijoollee amma inni godhamu. Kun nurratti you know he is our image. Rabbi jaati. Namni ogaa isaa nu argaa barsi argaa bara Rabbi jaati. Ogaa isa argu ogaa inni akka ijoollee taphatu argu. You know historically ni tuffatamna bara biyya sanitti ni tuffatamna. Gaafa duraa gaafa qeerroo sana hidhaan gooti harreen deegaman nuti jechaa ture. That is the reason today. Enough, there is no point wasting time with him. I don't think he will ever grow. Akkuma bakka adda addaa jedhu ayita isa yoo ta'e kan ilaala. Karaa biilee. Kanamaa garuu I don't think he will change. Wanti wayyaanee numii keessaa tokko kan hojjetu kan eeguuti jedhe Allah. Jara ofiidoo kan hoggaanu keessaa baasan. Ummata keessa deemaniitiin warra barnoota godhu. Warra hawaasaan tufame. Warra hawaasaan jibbamee fi hawaasa jibbu. The most incompetent nu keessa ilaalaniiti qaranii ol baasan. Namoota kana warra isaan ol baasan. It's a fact. Gara kana guutuutti keessaa ta'uu dandeenya. Garuu for the next generation of governments akka Itoophiyaattis akka Oromiyaattis meritocracy, merit-based recruitment
merit-based promotion has to be our guiding principle. Saniyoon godhin sirni bulchiinsaa namoota dandeettii ogummaaf naamota qaban guutamuu baannaan corruption dabalataa deema. Government inefficiency corruption fida rakkoo xaxamaa biyyoota baay'ee laaffisaa deemu bara waan bituuf kana irratti deemna. Ta'ummaan yeroo ilmaan ooluu ilmaan sadii qaba. Tokko Oromoo hin beekani, tokko qeerroo jamaa, tokko qabsoodha. Itti dabalee yoo jettan immoo warra kanaatu hedduu galatoomaa.